መላከ ኃይል ቆሞስ አባ ተክለአብ ቡልቻ ካቴድራል ከና ከበጀሞ መጋቤ ሰናይ ቀሲስ አየላ የካሉ አየላ ቡልቻ መነ ክርስቲያና ተክለ ሃይማኖት ሳደሞ ከበጀሞ ሊቀ ስዩማን ዮሴፍ በሬሳ ካቴድራል ከና ከበጀሞ ሶራ አመንታ በርሲሳ ፍቅሬ ለባ ወንጌላ ካቴድራል ከና ከበጀምቶ አቦቲ መነክርስቲያና አዮት መነክርስቲያና ሁንዲኬ ሰኒዩ ካታንጎፊ ታይታኬ ሰኒን ከበጀምቶ ተሙሪዳን አባ ፋደ ከኑፍታተን akkasumas dargaggoonni fi daa'imman akkam bultanii kan kanaan nu ga'e waaqayyoodhaaf galannaa ta'u የተከበሩ መላከ ኃይል ቆሞስ አባ ተክለአብ የተከበሩ መጋቤ ሰናይ ቀሲስ አየለ የተከበሩ ሊቀ ስዩማን ዮሴፍ የተከበሩ መጋቤ ሃይማኖት ዲያቆን ፍቅሬ የተከበራችሁ የቤተክርስቲያን አባቶችና ሊቃውንት እንደየማዕረጋችሁና እንደየስልጣናችሁ በእድሜ አባቶችና እናቶች የምትሆኑኝ እንዲሁም ወጣቶችና ሕፃናት እንደምን አደራችሁ? አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን ብለን ለዚህ ቀን አድርሶን እንድናመሰግነው የፈቀደልን አምላካችን ስሙ የተመሰገነና የተባረከ ይሁን። ያው እንግዲህ በአብይ ጾም ጭብጨባው እልልታው ብዙም ስለማይፈቀድና እንዲሁ አሜን በማለት ሐሳባችንን መግለጽ ስላለብን በዚህ መልኩ እንድትረዱ ፈልጋለሁ። ከናን ከኑገይ ዋቀ ኬኛ ጉራቸ ገራ ገርባ ሌሞ ገራ ተሊላ ኤሞ ገራ አነኒቲ ፊ ገለኒ ፊ ኡልፊኒ ሃተው ነተድሪን ረት በረኖ አባ ሻሾ ጀዳ አባን ሻሾ ኩኒ አባ ፈርዳቲ ሻሾ ከንጀደሜ ፈርደሳቲ ኦሮሞን አካዳሳቲ ነመዮዋሙ ፈርደሳቲኒ ሀልቲ ዋሙ ኒጅራ ነመ ፈርደ መጋለ ያበቱፍ አባ መጋል ጀዳ ነመ ፈርደ ጉራቻ ያበቱፍ አባ ጉራቻ ጀዳኒ ነመ ቡሎ ያበቱፍ አባ ቡሎ ጀዳኒ nama shaasho yookaan farda adii yaabbatuu namoo abbaa shaashoo jedhaani. Oromoo biratti fardi kabajaaf ulfina guddaa qaba. Sababa kanaan fardaa fi margaaf okaa otoo hin taane kan kennamu garbuudha. Akka Oromootti Profeesar Tasammaa Ta'aa qorannoo dhiyeessaniini midhaan eebbifamaa jedhamaniitu iddoo guddaa qaban keessaa hangafti garbuudha. Garbuun hangafa midhaaniiti. Garbuun booranticha midhaaniiti. Hundumtuu booranticha mataa mataasaa qabaa. Midhaan keessaa hangafti yookaan boorantichi garbuudha. Midhaan qulqulluu yookaan hangafa ta'e kana farda isaatiif laata Oromooni. Kana hunda maaliidhaaf an kaasee Oromoon fardaaf kabajaaf ulfina guddaa akka qabu wal yaadachiisaa gara mata duree keenyaatti akka dhufnuufani. Mata dureen keenya abbaa shaashoo jedha. Haaluma wal fakkaatuun kitaaba qulqulluu irrattis warreen kabajaman warreen ulfina guddaa qabani farda isaaniitiin ibsamanii jiru. Isaan keessaa mootii moototaa kan ta'e Usaa muftutaa kan ta'e
Uftaan Yesuus Kiristoos abbaa shaashoo jedhameera galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Innoo yaa har'aa waa'ee dhufiinsa isaa isa lammataa, waa'ee guyyaa murtii dhumaa, waa'ee hundaaf iyyuu akka hojii isaatitti laatamoo guyyaan kun otoo hin ga'iin dura ammoo mallattooleen miixuu dura maal akka fakkaatanii seenessi kan inni nu barsiise yaadachuudhaan yaa har'aatii jalqabee guyyoota jiranii manni kiristaanaa torbee tulluu ejersaa jettee moggaaftee kan yaadattudha. Abbaa shaashoo mata dureen jedhusi yemmuu dhufu farda adii yaabbatee waraana fi murtiidhaaf akkamiin akka inni dhufu qulqulluun Yohaannis raajii isaa boqonnaa 19 lakkoofsa 11 irratti kan inni nu gabaase ka'umsa godhachuudhaan akkana jedha. Bantii samiis ni baname jedha, galanni isaaf haa ta'u. Akkanumatti naafu bantiin samii ni banama, dhugaan bilisa ni ba'a. Bantiin samii ni banama, haqni bilisa ni ba'a. Bantiin samii ni banama, iddoo anaa fi isiniif qopheessetti inni nu sassaabachuudhaaf ni dhufa. Bantiin samii ni banama, misirrittiin mana kiristaanaa qulqullooftee fi chaappeffamtee isa eegdu mootummaa isaa gara dhaalutti ni ceeti. Samiinis banamee arge jedha, farda adii tokkos nan argee kan irra taa'es amanamaa fi abbaa dhugaa jedhama jedha. Galanni fi ulfinni isaaf haa ta'u. Kan fardicha yaabbate abbaan shaashoo, kan fardicha yaabbate abbaan fardaa eenyu jedhama yoo jettanii maqaan isaa inni tokko amanamaadha, maqaan isaa inni biroo ammoo abbaa dhugaati. Maal godha yoo jettanii qajeelinaan ni murteessa jedha. Galanni isaaf haa ta'u. Ni murteessa dhugoota mirgaa cubbamoota bitaadhaan ni dhaaba, ni murteessa. Hoolota isaa mirgaanii re'ee tommoo bitaadhaan ni dhaaba, ni murteessa. Warra dhugoominaan jiraatanii isin eebbifamtoonni abbaa kootii koottaatoo mootummaa Waaqayyoo isiniif qophaa'e dhaalaa jedha, ni murteessa. Warreen cubbamtootaatiin ammoo abbaan shaashoo akkana jedhaani isin abaaramtoonni anarraa sokkaa jedha. Kana dhaga'uurraa Waaqayyoon nu haa baraaru. Abbaan shaashoo maartaa isaatiin nu haa simatu. Abbaan shaashoo mirgaan nu haa dhaabu. Fardarra taa'ee saniinuu ammoo farda adiirra taa'ee mul'achuun isaa abbaa shaashoo ta'ee too dhufuun isaa maal agarsiisa kan jedhu keessaa waa sadii ilaalla. Tokkoffaa humnaa fi aangoodhaan akka mul'atu agarsiisa. Fardi humna qaba. Fardi diina daakuudhaaf meeshaa jabaadha. Fardi garmaamee dhaqqaba. Fardi kaateen kuufu. Fardi mo'amuu gonkumayyuu jaalatu. Fardi hiikii qaba. Farda yaabbatee mul'achuun isaa akka durii sanatti reebbamaa akka mul'anne, ammaan booda fannifamuun akka hin jirre, ammaan booda sikikiin akka hin jirre, cinqiin akka hin jirre, dhiphuun akka hin jirre, armaan booda Yesuus isa boo'e, Yesuus isa rakkate, Yesuus isa dhiphate sana hin agartanii. Al tokko hojii fayyinsaa raawwatee addunyaa ni fayyisa. Inni garuu kana booda yoo mul'atu humnaa fi aangoo isaatiin mul'ata. Kabajni isaaf haa ta'u. Inni bilisa nu baasuudhaaf mul'ata. Inni diinota isaa shororkeessuudhaaf mul'ata. Inni warra isa morman qaaneessuudhaaf mul'ata. Inni diinota dhugaa fi haqa irratti murteessuudhaaf mul'ata. Akkana jedha ammas raajii Yohaannis boqonnaa dhiifama mul'ata Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 7 irratti
duumessaan ni dhufa jedha. Maaliidhaan dhufa? Kunis bar humnaan dhufuu isaa agarsiisaa bar. Roobaan dhufuu isaa agarsiisaa bar. Bakakkaadhaan dhufuu isaa agarsiisaa bar. Qaqawweedhaan dhufuu isaa agarsiisaa bar. Itti aansuudhaan maal jedha? Iji hundi warri isa waraananis ni argu jedha. Iji hundi, iji isa jibbe hundi, iji hojii gaarii jibbe hundi, iji hojii yaraa filate hundi, iji dhugoomina jibbe, iji haqa jibbe, iji waan gaarii jibbe, iji jireenya hafuura waa jibbe, iji jireenya waaqayyoon jaalatu balaaleffate hundi isa argu. Na waliin beektu hundi keessanii. Iji hundi warri isa waraananis ni argu jedha. Fannoorra yommuu turetti warri eeboodhaan isa waraananii. Eeboon deemuu jedhan warri hadhooftuu isa obaasanii. Warri uffata isaarratti carraa baafatanii. Warri kaballaadhaan isa rukutanii. Warri fannoo isa baachisanii. Tulluu Qaraaniyootti isa baasanii. Warri yeroo 6,660 qacceedhaan isa garafanii. Iji hundi isa agarti. Eenyutu isa fuuldura dhaabbata kabajamtoota maatii Waaqayyoo. Akka har'a of jedhu kana seetanii. Akka har'a of tuullu kana seetanii. Akka har'a jirra ofii jennu kana seetanii. Akka har'a hirree keenyatti abdannu maallaqa keenyatti abdannu kana seetanii. Akka har'a bifa keenyatti aangoo keenyatti abdannu kana seetanii. Haasaa keenyatti akka abdannu, beekumsa keenyatti akka abdannu kana seetanii. Qaana dhufteeti iji hundi isa maalti? Iji cubbuu raawwatte hundi, iji Gooftaa Yesuus Kiristoos hin barbaadu jetteetoo tireeffatte hundi isa argiti jedha. Ididiyaadha galanni keenya ulfina isaatiif kan